waggaa 50 jechuun nama laafaa miti. Jaarsi inni waggaa 50 ilmoo sabii daa'ima kana gudeeduudhaan mucaa waggaa 4 jechuudha. Amantaan isa barbaachisus wallahi gudeeduudhaan rakkoo irraan gahee sana booda ani ragaa kana hundayyuu haga ijaan arguuti maaliif biran turre malee odeeffannoo kana dhibbaan dhibbatan beekachuudha. Odeeffannoo namni callumee miidiyaadhaan fayyadamu kiyoo dhiiga ittiin fi kutuun taane odeeffannoo dhuma qabatama. Sana booda mucaa daa'ima kana haati manatti fudhattee galtee yeroo isiin ilaaltu mucaanii akkasii baabaan maanguddoon akkasitti ijoollee keessa na waamanii kilaasii isaanii nagalfatanii ciisinaan jedhanii uffata itti baasanii paantiin itti baasanii akkasitti itti fayyadaman jettee haadhatti mattee mucaa daa'imni kun jechuudha. Sana booda haati rifattee gara mana yaalaa yeroo geessitu mana yaalaatti ragaan qabatamaan akka mucaan kun gudeedamtee itti taphatame qaamni dhiiraa tuqee jiruu fi akka dhangala'aan dhiiraa irra jiru mirkaneessanii warri mana yaalaa waraqaadhaan mirkaneeffatamee jira. Kan caalaa kuniyyuu wallahi dhiifama naa godhaati waan namatti dubbatamu miti. Waan baay'ee nama gaddisiisu akkasiin of eeggattan. Kun madaa zalaalamaati. Kun godaannisa seenaati. Bakkuma jirtanitti rabbi isin eegu ilmoo keessan eeggadhaa diina malee kun antanaa miti. Warri yeroo Ijipti keessa jirtanu waan kana dhibbatti balaaleffachuu qabdu. Wanni kun seeratti kan dhiyaatu hundi keenya iyyuu. Abdaaressi komandoonatti argitu dhiirri tokko sareen addaan jiru dhugaan siniin jedha. Saree wayya sareen guddiste deebistee sin nyaattu. Dubbii nama kaleessa maana Mubaarak Musammaa taasaamaa ture sun hirriibara dhoggeen ani rafeen bullee kan alte immoo hagam sammuun ishii dhiphata rabbi keessanii jedhaatu. Ani rafeen bullee jaarsi waggaa 50 daa'ima waggaa 4 gudeedee jedha. Duuba inuma dhaabatee fi meeshaan isaa inumatti dhaabate daa'ima sanitti maaluma laalee dhaabateef rabbi keessanii jaati. Mamma kun sareen adda jiraataniire. Amma kanaan dhiira jennee kanas dhiira keessatti yaamna nama akkanaa kana jechuudha. Amma immoo iyyuu ol baasaa jennaan suuraa isaa nuuf fidaa jennaan nageenya haadhatiif jedhan. Duuba boruu nama biraa gudeede maal gootan? Boru daa'ima nama biraa daffare maal gootan? Borus nageenya haadhatiif jettanii dhiistanii kanarraa mummuruudha. Kana morma isaa kuutanii teechisuudha. Dhugaa rabbi isiniin jedha. Akkamitti daa'ima waggaa 4 dhaabateef? Daa'ima waggaa 4 jechuun bar daa'ima hamma harma hootu bar haadha malee buluu kan hin dandeenyedha. Garaan akkamitti isinii obse dhugaa rabbi anuu iyyuu kun dhugaa sammuu kiyya. Bara waan gaarii dhaga'uu dhiisanii waan hamaa qofa dhaga'an. Bara akaakayyuun daa'ima ilma isaa gudeedu. Sanuur keessa darbee daa'ima waggaa 4. Asis geenye achis geenye garamitti akka deemaa jirru garuu hin beeknu. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota warree nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qabaanis obboleettiin keessan waaqayyo galanni haa ga'u. Qimamii madaamii kan taate keessaa isheen tokko anis jechuudha akkuma keessanii gola madaamii keessa taa'ee viidiyoo yeroo isinii hojjedhu isin immoo laayik gochuudhaan intala qaxalee kana guddisaa abdii boru Oromiyaa yoo galle jechuudha. Egaa ka har'a viidiyoo baay'ee tokko dubbachuufis dhiisuufis nama dhibu tokkoon qabadhe isinii dhufeera. Afaan namarrattis dubbachuu baay'ee nama saalfachiisa. Garuu waan akkanaa kana bira darbuu hin qabnu jechuudha. Maaliif jennaan wanta akkanaa kana gaafa bira darbine babal'achaa deema. Booda dhalli keenya maal ta'a kan jedhu yaadnee viidiyoowwan akkanaa kana yoo argine dafnee irratti hojjennee yoo danda'ame qaamni seeraa ilaalee wanta kana galmaan akka ga'uudha. Baay'ee gocha suukaneessaa kan ta'e gocha jibbisiisaa dhaga'uufis kan nama jibbisiisudha jechuudha. Ka afaan kiyyarrattuu baay'ee tokko na saalfachiisee dubbachuuf maaliif jennaani akkuma kaalaalam abbaan koo as deebi'ee yoo ilmoo koo gudeedu jechuudha. Ka dubbiin akkas fakkaata garuu abbaa kootiin of fakkeessuuf miti. Akkan dhageenyetti ka jaarsi waggaa 50 tubadha. Jaarsi waggaa 50 gaddeebi'ee daa'ima waggaa 4
daa'ima waggaa 4 jechuun takka 2 3 4 4 jechuun kana ijoollee 40 isinitti fakkaatina baay'een keenya kan 4 kana 40tti fudhachuu dandeessu 4 jechuun isa kana kun daa'ima waggaa 4 gudeeda gaafa jedhanii gurraaf namatti ulfaata dhaga'uufis dubbachuufis baay'ee ulfaata jechuudha. Akkuma dhageechan viidiyoo jalqabaallee Mubaarak Musammaa fi Dr. Asileen yoo dubbatanii ammallee mee afaan haadhatirraa dhageenye walitti deebinaa daqiiqaa 3 nu obsaa. Mana galtee gaafa isheen mana galtu mucaa namichi bakka akkaataa mucaan itti himattutti gurra namaas dhaga'uun isiin ulfaata dubbachuunis baay'ee namatti jabaata. Dhugaan gurraan dhaga'uun isiin baay'ee namatti ulfaata. Bakka yoo kana jedhamee haasa'ame dhugaan beekan hin jabaata. Mucittiin illee isheen jaltee dubbatattu. Hin beeku dhugaan akka kootti kun waan illee sababa isaa hojii gadhiisee mana ta'u deebi'een jira. Kan isitti dubbachuu hin danda'u bakka. Baay'ee ulfaata. Gurri namaa dhaga'utti isin ulfaata. Daa'ima sana irratti qaama ishee irratti milikkita agarree qabna. Mana yaalaa dhaqamtee doktorri waraqata baasee qaba. Karaa kuustikii hidhattee mucaan akkamamteetti ammallee qoricha fudhataa jirti. Waan sobaa tokko iyyuu hin jiru siin jechuu barbaadeetani wantichi waan dhugaadha. Garuu asirratti rakkoo kan ta'ee jiru haati mucaa waraqata hin qabdu akka biyya kanaatti. Waraqata hin qabdu namicha kana qabsiisuufis maalachuufis waraqata ishee barbaachisa dirqama 5 kiloosidha isheenni. Innaa kana rakkoo kan ta'ee jiru malee wanti kun sobaa minaan namni dhala isaatti soba sobee waan hin taane hin jedhu sii gala. Mucaan duudaa mucaan waggaa 4 sobinaa softi wanta irratti argame mucaa irrattis jira. Yani simmeetii qaama dhiiraa keessaa bahuutu argame miti kan irratti jalqaba. Jalqaba jechuudha. Sana booddee mucaan himattee nan geeffamee mana yaalatti ragaa mana yaalaa fuudhame. Baay'ee nama gadii kun laa doktor kana fakkaata laa dubbii. Viidiyoo argaa kana dhaggeeffatan isin ga'a. Baay'ee kan ulfaatu fi baay'ee kan nama gaddisiisudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi daa'imatu jira mana kana mana kiyya kana jechuudha. Mucaadha ilma dhiiraati. Waggaa 4 dhugaa waaqayyo. Kalecha fa'aa ol fuudhee ilaalaa ture. Daa'ima ganaa namni waan kana irratti yaadu jira laata kan jedhu na ajaa'ibaa ture. Amma jaarsi kuni nama sammuu qabu jenneeti moo sammuun isaatis sirrii hojjeta. Taarikiin akkas ture. Haati akkuma kiyyaaf keessanii biyya ormaa keessa jirti. Biyya ormaa keessatti teessee gaafa jettee kobazii birrii takkaan bitattu gaafa dhabdutu jira. Kanaaf jecha dhala ishii guddifachuu jecha daa'ima ishii nama bira gootee kan deemtudha. Maarree haadha manaa jaarsicha kana bira daa'immoota baay'eetu kennama. Achi godhatanii deemanii namoonni hedduun dalagaa hojjetu jechuudha. Garuu tolaa miti qallaallamuu fi maallaqa kaffalanii bira godhatanii deemu. Kan eegu garuu jaartii turte. Haa ta'uuti immoo haati manaasaa wayin bitadhee dhufaa daa'imman kana naa laali jettee daa'imman amaanaa itti kennamee deeme jechuudha. Amaanaadha. Amaana bira kaawwatamee jaarsa guddaadha, maanguddoodha. Waan kana daa'ima irratti yaaduu miti. Daa'imtu tun yoo miidhamte nama eeguu danda'udha jedhanii itti kennanii deeman. Ijoolleen tun baay'eedha. Isaan keessaa ishee tana keessaa maratee xiqqoo ishee laqa jechuun ooltu waan baay'ee jalaa daa'imuun ooltu keechaa fudhatee kutaa isaa galfatee itti taphachaa ture. Kanuma keessaa haati dhufte. Yeroo dhuftu rifatee daa'ima tana achii kaasee dhiquullee muddamee uffata itti ol kaayee paantee ishee uffata jalaa itti kaayee itti gaddeebisee deeme. Haatis dhuftee daa'ima ishee fudhattee gara mana ishee qajeelte. Yaa haadha too na dhukkubaa jiraa jetteen daa'imti. Na dhukkubaa jiraa. Jennaani maal taatee si dhukkubaa jetteen. Jennaani abaaba'onni baabaan kutaa isaatti na galchee algaa isaarra na cabsee akkana na godhaa tureetti. Daa'imti tun maal akka ta'e iyyuu hin beektu hin himatte malee. Haati rifattee yoo kafanirra fuutu dhugumatti ka dhangala'aan qaama dhiiraa daa'ima tanarra jira. Rifattee fuutee gara mana yaalaa buttee fiiddee deemte jechuudha. Dhugaan ulfaata dubbachuunis namas ulfaata garuu
Inna yoo mana yaalaa dhaqxee daa'imti kun marammaramtee ilaaltullee dubbiin dhugaadha sobaa miti daa'ima akka godhamee jira jechuudha. Rabbii waan akkanaa kana nama baasu maanguddoon gaafa yaaduu dhabu በጣም itti kabbaadidha. Waaqayyo hubannaa haa kennuufi jaarsicha kana isheen amma qaama seeraa jala oolchuu fi akkuma nama kamuu ala hojjetti waraqaa seeraa biyya san keessaa hin qabdu sababa saniif rakkoo ta'e jedhamaa jira. Baay'ee waan ulfaatudha. Dhugaa namichi kun qaama seeraa jala oolee hidhamuu miti ajjechatu saamala dhugaa rabbiifu daa'ima amma hoodarratti kana raawwachuu jechuun qaamni isaa akkam ta'e daa'ima tana wajjin dhugaa natti kabbade bootaa ofii buusanii ilaaluudha waan akkanaa kana baay'ee yeroo baay'ee jechuudha. ኦሮሚያ የማትችሉ ሰዎች ማለት ነው ታሪኩ እንደዚህ ነው። የ50 ዓመት ሽማግሌ የ4 ዓመት ልጅ ጣናቱን ደፈራት ይባላል። እንዴት ደፈረ ማለት ደግሞ እናትዮ እነሱ ጋር አስቀምጣ ወደ ስራ ሄደች። ሰውዬ ደግሞ እናትዮ ስትሄድ ልጅታን ወስዶ ይጫወትበታል። የአሁን ዘመን ምን እንዴት ሆነ ዘመን እንደሆነ እኛ አናቅም። እግዚአብሔር ብቻ ይቅር ይበልን እንጂ በጣም ሰው እየመራ ሆነ ሰይጣን ሰው እየመራ ነው መሰለኝ። ሽማግሌ ማለት ለልጅቷ አያት ይሆናል ማለት ነው። በእርግጥ ማለት የ50 ሽማግሌ ማለት 50 ዓመት ማለት እኮ በጣም ትልቅ ሰው ነው። 4 ዓመት ልጅ ማለት ደግሞ በጣም ትንሽዬ ናት። እንዴት እንደዚህ ያለ ነገር አስቦ 4 ዓመት ልጅ ላይ ይጫወታል? በእውነት እንዴት ይደፍራታል? የ4 ዓመት ልጅ እኮ በጣም ትንሽ ናት። የተሰጠበት አማና ግጥም አድርጎ በልቶ ልጅቷን ተጫውቶበት እናትየውን ጠበቃት። እናትየው ስትመጣ ተደነግጦ ቶሎ ብሎ ልጅቷን ልብስ አለብሰትና እናትየው መታ ልጅቷን ወሰደች ወደ ቤት። ከዛ ልጅቷ እማዬ እኮ እያመመኝ ነው ብላ ለእናታ ነገረች። ምን ሆነሽ ነው ልጄ ብላ እናታ ስትጠይቅ ልጃም ደግሞ መልሳ እናቴ እኮ የአባባ እንደዚህ ክፍሉን አስገብቶ አልጋ ላይ አስተኝቾ እንደዚህ ያርገኝ ነበር ብላ ለእናታ ነገረች። እናታም ተደነግጣ ልጃ ወስዳ ወደ ሐኪም ቤት ስትሄድ ነገሩ እውነት ነው። በጣም የሚከብድ ነው። የአሁን ጊዜ በጣም ከባድ ጊዜ ውስጥ እያለን ነው። ምን እንደሆነና ጊዜ የት እንደሄደ አናቅም ማለት ነው። ማለት የ50 ዓመት ሽማግሌ ሰውዬ ጭንቅላቱ እንዴት ሲያስብ ነው የ4 ዓመት ልጅ እንደዚህ ማድረግ ያስባል? አያቱ ነው እኮ እሱ ራሱ አያቱ እንዴት የልጅ ልጅ እንደዚህ ያረጋል? የልጅ ልጅ ማለት ነው። እንዴት መልሶ እንደዚህ ያረጋል? በጣም የሚገርምና በጣም ከባድ የሆነና እጅግ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። በእውነት በጣም እኔ ውስጤን ዘገነነኝ መሰማት በጣም ዘገነነኝ ማለት ነው። ይሄ ከሄደ ነገ የኛ ልጆች ማለት ነው እንዴት ሆኖ ወጥቶ ይገባሉ? ከዚህ ገብተን ነገ ልጅ መውልዳችን አይቀርም። ይሄ ነገር እኮ እያደገ ከመጣ እየሰፋ ከመጣ አገሩ እየተበላሸች ትመጣለች ማለት ነው። ክፉ ነገር የሚሰማ የኛ አገር ኢትዮጵያ የምትባል ነው እንጂ የሰው ሀገር ውስጥ በብዛት የለም። ምን እንደሆነ እኔ እንጃ። የኛ ሀገር ሰው የተረገመ ሰው ነው መሰለኝ። በጣም ከበደኝ እና እኔ የኔ ቪዲዮ እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ስላዳመጣችሁን ደግሞ በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ። ይሄ ቪዲዮ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ እላለሁ። ኤጋ ካን ቪዲዮ አማሪ ፈሌ ባይ እንደንደው አጉመን እንደንደው ዱባደ jechuudha ማለፊ ወንቲ ኩኒ ጋፋ በበልጫ ዱፌ ዳኢማን አመሆዳት ረቲ ባይ ዋን ኡልፋቱ ፊ ከባዲ ዋን ጠይዳ ዋን ከኒን ኦም በለሌፈኔ ወንተ ከኒን አኒ ተኩፋን ከቻ በለሌፈዳ ወንቲ ኩኒ ዮ በለሌፈሙ ባቴ ዮቲ በበልጫ ዴሜ ቦሩን ኬኛ ማልቱ ተአጅራ ደሎኒ ኬኛ ቦሩ ማልታ አጅራ jedhanii yaaduu waanuma jiruudha. Waaqayyo waan akkana nama baasu daa'imti amma du'aaf jireenya keessa jirti mana yaalaatitti jedhanii mee haati dhalte qaama maaltu itti dhaga'ama daa'imti ishii
namicha oggaa 50 ሽማግሌ ሼባ ያወጣው ሽማግሌ ስትደፍር የአራት ልጅ አመት እናትየው እንዴት አለ ስሜት ነው የሚሰማላት? እንዴት ልባ እኔም የሰማው በቃ በጣም አንገባገበኝ። ማለት ጣናት ልጅ የአራት አመት ልጅ ማለት እኮ ስጋ ናት፣ ምንም የላትም። እንዴት አድርጎ ተጫወተበት? እኔ እንጃ፣ በጣም ዘገንናል። እና እናትየው በጣም ልጅቷ ደግሞ አሁን አክም ቤት ናት። ለዮታ መተርፍ እግዚአብሔር ያቀል እያሉ ነው ማለት ነው። በጣም ከባድ የሆነ ነገር፣ በጣም የሚያስጠላ ነገር፣ በእውነት ከባድ የሆነ ነገር ነው። ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ልቦና ስጣችን፣ ለኛ ለሁላችንም። ያላችሁበት ቦታ ጸሎት አርጉ። ሰይጣን የሰው ልብ ውስጥ ከገባች እኮ የሆነ ነገር አርግ ነው የምትል። ይሄ ሽማግሌ በራሱ ሳይሆን ሰይጣን ነው እንደዚህ ያረገኝ መሰለኝ። እንደዚህ የሚያረግ ሰይጣን ነው። ከናቢ ከነከነ ጎዱ ሰይጣና ወጂ ሰይጣናት አመንታ ቀብደኒ ዱዓኢ ጸሎቲ ከደና የሩኩንዳ ነማ በርባቺስ አካ ሰይጣኒ ዱፍቴ ከሰ ነማን አጀኘ ጀቹዳ ማለ ከነካውን ተከና ኩን ሰይጣናቱ አከነ ጎደ ነው ተፈካታ ጀልቀባ ካተኒ hanga xumura waan wajjin turtaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. hanga viidiyoo biraatitti wajjin walitti deebinutti immoo turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u.